Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa irraa waa'ee manguddoo Inxooxxootti guddatanii umrii isaanii waggaa 90tti tulluu Afrikaa guddicha koranii isinitti himaa hanga xumuraatti nu faana tura. An Sooniyaa Mohammed. Manguddoon waggaa 90 kun Naayigazii Gabramadin jedhamu Naayiroobii Keeniyaa jiraatu. Lammii Eertiriyaa ta'anis dhalatanii kan guddatan Finfinneettidha. Barataa mana barumsa Jeneraal Wingeet kan turan yoo ta'an qormaata biyyaalessaa qoramanii qabxii gaarii waan fidaniif booda Yuunivarsiitii Finfinnee Biyulding Kolleejjii galanii injiinaringii baratanii jiru. Waggaa 2 Biyulding Kolleejjiitti erga baratanii booda hayyama mootii Hayilesillaaseetiin barattoota biroo waliin Ameerikaatti ergamanii barnoota injiinaringiitiin bakka gaarii gahanii jiru. Sanaan boodas kolleejjii itti baratanitti deebi'anii hanga sadarkaa diiniitti tajaajilanii jiru. Turtiin booda gara Ameerikaatti deebi'anii Urban Planning and Architectureetiin digirii lammaffaa baratanii jiru. Gara Itoophiyaatti deebi'anii hojii dhuunfaa isaanii hojjechaa wayita jiranitti mootummaan waraanaa gara aangootti dhufnaan dhuunfaa isaaniitiin akka hojjechuu hin dandeenye isaan taasise. Sanaan boodas obboleessi isaanii ajjeefamnaan bara 1974 gara Naayiroobii dhufanii jiraachuu jalqaban. Ijoolleen isaanii 3 fi haati warraa isaanii boodarra dhufanii itti dabalaman. Naayigaziin umrii waggaa 90 tulluu Afrikaatti lammaffaa ta'e Maawunt Keeniyaa si'a 14f koranii jiru. Tulluu koruun umrii waggaa 90 haa turuuti waggaa 25tti iyyuu ulfaataadha jechuun dubbatu. Qixaa galaanaa ol meetira 5,000 tulluu dheeratu Maawunt Keeniyaa fiixetti ba'uudhaaf guyyaa 3 itti fudhatee jira. Tulluu Afrikaatti tokkoffaa ta'e Taanzaaniyaatti argamu Kiilimanjaaroo ammoo si'a 4 akka koran dubbatu manguddoon waggaa 90 kun. Yeroo umrii isaanii waggaa 25 ture hojjettoota faranjootaa ta'an Biyulding Kolleejjii keessa waliin hojjetan waliin bashannanuudhaaf konkolaataan gara Keeniyaa yeroo dhufanitti ture gara Taanzaaniyaa deemanii Kiilimanjaaroo kan koran. Yeroo sanatti Keeniyaas ta'ee Taanzaaniyaan yookaan yeroo sana Taangaanikaan gitaa bittaa Ingilizii jala turan. Mombaasaa deemanii bashannanuudhaaf faranjoota hiriyoota isaa ta'an waliin Naayiroobii kan qaqqaban dargaggoo Naayigaziin hoteelaa galee buluudhaaf akka garaasaatti socho'uudhaaf gurraachaa ta'uu isaatiin qofa rakkatanii konkolaataa keessa buluuf dirqamuu yaadatu. Baay'ee na gammachiise garuu cimaa waan tureef gogaan koo na quunca'e. Natti cimullee garuu jaaladheera jedhan miira yeroo sana ture yeroo yaadatan. Kiilimanjaaroo yeroo umrii isaanii waggaa 25 turetti kan koran Naayigaziin yeroo umrii isaanii waggaa 50 ta'u ijoollee isaanii 2 waliin irraa deebiin yeroo lammaffaaf koran. Ijoolleen isaanii garuu akka isaanii cimina waan hin qabneef akka isaanii hanga dhumaatti deemuu hin dandeenye. Yeroo sadaffaatiif ammoo wayita umrii isaanii waggaa 75 ta'e ture Kiilimanjaaroo kan koran. Isa dhumaaf umrii waggaa 80 yeroo jiran akka tulluu kanarra bahan dubbatanii jiru. Tullurra ba'uun madda gammachuu isaanii kan ta'eef Naayigaziin daawwannaaf Ameerikaa yeroo deemanittis tulluuwwan xixiqqaa ta'anillee koranii jiru. Tulluu addunyaa irratti tokkoffaa ta'e Everestiin koruudhaaf fedhanii turanillee yeroo deemanitti sodaan kirkira lafaa waan tureef yeroo sanatti osoo hin heeyyamaminiif hafuu isaatti gaabbiin akka itti dhagahamu hima Naayigaziin. Kiilimanjaaroo fi Maawunt Keeniyaa kortanii Itoophiyaatti ammoo Raas Daashin kortanii jirtu jedhamanii kan gaafataman yoo ta'u manguddoon kun Raas Daashin hiyyaallee garuu Inxooxxoon safara kiyya waan tureef ijoollummaa kootti bu'een ba'a ture jechuun miira gammachuutiin
dubbatu. Abbaa ijoollee dhiiraa lamaa fi dubara tokko kan ta'e obbo Naayigeziin Maawunt Keeniyaa si'a tokkoffaa yeroo koranitti qofaa isaanii hin turre. Akkuma isaanii jaalala tulluu koruu kan qabdu intalli isaanii Maartaan dhalli dhala isaaniis isaan waliin turan. Obbo Naayigeziin ijoollee dhiiraa isaanii caalaa intalli isaanii kortuu tulluu cimtuu akka taate dhugaa ba'uuf. Maartaanis jaalala tulluu koruu kana ijoollee ishee dhaalchifte. Obbo Naayigeziin marsaa 14ffaatiif tulluu Keeniyaa Maawunt Keeniyaa yeroo koranitti intalli isaa kun ijoollee ishee lama waliin ta'uun waliin koruu murteessuu dubbatu. Kana qofa osoo hin taane ilma isaanii tokkos ijoollee kanneen lamaan waliin tulluu kana koree jira. Yeroo umriin kiyyaa waggaa 80 jiru tulluu Kilimanjaaroo koretti Maartaan anaa waliin turte jedhu obbo Naayigeziin. Dhala isaanii lamaaf intala isaanii waliin Maawunt Keeniyaa kan koran obbo Naayigeziin dhaloota 3 waliin tulluu koruun miira isaanitti uume yoo dubbatan nageenya, gammachuu, miira waaqa koo galateeffachuutu natti dhaga'ama jedhu. Dhalatanii kan guddatan Finfinnee naannoo Inxooxxoo waan ta'eef jabina yeroo ammaa qaban kanaaf gahee guddaa akka qabu dubbatu. Yeroo tokko qoratameen seelii dhiiga diimaa dhiiga kiyya keessa jiru namoota umriin hiriyoota koo ta'an akka caalu natti himamee jira. Tarii baddatti waanan dhaladheef ta'a jedhan. Kun dhimma uumamaa qofa osoo hin taane cimanii fayyaa ofiitiif xiyyeeffannoo kennuun si'oominaan tulluu gurguddaa akka kanaa akka koran isaan gargaaru amanu. Manguddoo waggaa 90 kan ta'an obbo Naayigeziin barataa Jeneraal Wingeet yeroo turanitti nama ispoortii bunyaa hojjetu yookaan booksanyaa turan. Yeroo sanatti barattoonni booksii baay'ee jibbu ture. Ani garuu hojjaadhaanis baay'ee ta'uu baadhus booksanyaa gaariin ture jedhu. Dorgommii konkolaataas si'a 2-3 dorgomee jira. Tulluu koruu kana akka jaallatan kan isaan taasise jaalala ispoortiiwwanii kana ta'uu isaa sirriitti beekuu baatanis ani garuu nama cimaadha ofiin jedhu. Tulluu bahuun jabina qaama namaaf kennuun alatti jabina qorqalbiis nama gaafata. Manguddoon kun yeroo baay'ee taa'uu caalaa sochii qaamaa baay'isu. Sochii isaan taasisan kun ammoo baay'ee akka isaan fayyade himu. Ciminni manguddoo kanaa sochii qaamaa yookaan ispoortii jaallachuu qofaa miti. Soorata isaanii irratti baay'ee of eeggannoo cimaa taasisu. Akkuma nama Itoophiyaatti guddate tokkotti nyaatni isaanii guyyuu foon osoo hin taane shiroo fi misira yeroo baay'ee akka nyaataa guddatan dubbatu. Ammas taanaan nyaanni isaanii yeroo baay'ee fuduraa fi muduraa dheedhota kanneen akka shiroo, atara, misira fa'a cabii isaanii irraa hin dhaban. Ganama ka'anii kitaaba qulqulluu afaanota 3 boqonnaa 3 dubbisuu. Erga kitaaba qulqulluu afaan Amaaraa, afaan Tigriffaa fi afaan Ingiliziin dubbisaniin booda kadhannaa taasisanii osoo siree isaanii irra jiran miilaa fi dugda ol kaasuudhaan ispoortii hojjetu. Achi booda ammoo addaa, zabiibaa fi ocholonii gochuudhaan aannaniin ciree isaanii nyaatu. Itti aansuun ammoo miilaan imala tarkaanfii 10,000 hanga 15,000 ni deemu. Kun ammoo yoo kiiloomeetiraan shallagamu gara kiiloomeetira 7 ta'a. Kana hundaa addaan hin kutan. Kun ammoo yoo kiiloomeetiraan shallagamu gara kiiloomeetira 7 ta'a. Sochiiwwanii fi wantoota taasisu kanneen hundaa addaan kutee hin beeku jechuun dubbatu. Sanaan boodas kitaaban dubbisaa. Biqiltus baay'ee waanan jaaladhuuf kanan dhaabu yoo qabaadhes nan dhaaba. Kan sirreeffamu yoo jiraates nan sirreessa, nan kunuunsa jechuun dubbatu. Obbo Naayigeziin dallaan isaan keessa jiraatan bal'aadha. Akka isaan jedhanitti lafa kaaree meetira 4,000 hanga 5,000 ni ta'a. Dallaa sana keessas geeshoo, buna, gaattiraa, muka koosoo, abukaadoowwanii fi mukkeen gosa hedduutu argama. Lammiileen Eertiriyaa kanneen Keeniyaa keessa jiraatanii fi lammiileen Itoophiyaa kan Keeniyaa keessa jiraatan yeroo farsoo naquu barbaadan mana koo dhufanii geeshoo muratu jechuun kokkolfaa dubbatu. Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa, waa'ee manguddoo Inxooxxootti guddatanii umrii isaanii waggaa 90tti tulluu Afrikaa guddicha koranii kan isiniif dhiyeessaatiin turre kan hanga ammaa daawwattanidha. Waan nu daawwattaniif galatoomaa. An Sooniyaa Mohaammed. Turtii gaarii.